Barnoota keenya kutaa 50ffaatiin jechoota dhedheeroo afaan Oromoo yookiin immoo birsaga hedduutti qoodamuu kanneen danda'an kana kan waliin dubbisnu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti akkuma argitan kun addunyaalessa addunyaalessa jenneetu dubbisnaa jechuudha. Addunyaalessa. Gaazexeessituu, ayyaaneffannaa, fayyadamummaa, quunnamtii, aggeeffachuu, of ilaallee, gaazexeessituu, ibooftuu, gammachiisaa, addunyaalessa, miindeessuu, dimshaasha, qurxummii, dogoggora, raggaasisuu, diilallaa'aa, ayyaaneffannaa, dirmammuu, biskiliittii, nuffisiisaa, liqeeffachuu, barbaachisaa, dandeettii, dhiheessituu, yaadannoo, dunkaana, fayyadamummaa, qilleensa, barsiisota, mirkaneessuu, bobbaafamuu, biyyaalessa, guddattoota, tattaaffiiwwan, dhaabbilee, fooyyessuu, akeekkachiisa, bashannanuu, tarreessuu, xixinnoolee, gammoojjii, kubbaayyaa, qabbanaa'aa, callabboo, jijjiirama, shukkaara, qarmammeettii, mirkaneessuu, yaabbachuu, mallattoowwan, hawaasummaa, Itoophiyaa, kabajamtoota, nageenyummaa,